baay'ee tokko jireenyaaf na jibbisiisee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sodhanna akkuma argaa jirtan asitti shaanxaadha kan sirreessaa jiru uffata baasee jira gimmaasha jechuudha gimmaasha immoo baasan jira shaanxaan gubbaarra jira waan ta'eef hangam buusutti garna is babbaneetii jira wantoota keessaa babbaasuu qabu babbaasaatiidha kanan jiru jechuudha maaltu si mudate maal taate tokkodhaan isinitti himaa jechuudha wanta hunda miidiyaa irratti baasanii dubbachuun sirriillee ta'uu baatu garuu mootu yeroo tokko jireenya waan nama tokko mudate irraa tokko barachuuti ni danda'a jechuudha waan tokko rakkoo tokko ga'e irraa tokko irraa barnoota argachuu danda'a jechuudha nuti yeroo baay'ee yeroo biyya ormaa keessa jirru nama hin amannaa waanuma nutti himan dhugaadha jenneetidha kan fudhannu wanta hunduyyuu garuu yoo as geenye ija keenyaan argine kan mul'atu jechuudha namni waan fedhillee osoo nama dhokseeyyuu yeroodhaaf dhoksuu danda'a garuu yeroodhaan boodammotu wantichi sun mul'achuu danda'a gaafa wanti sun osoo abbicha sanarraa hin ta'in nama biraatirraa nama dhagahan immoo baay'ee namatti ulfaataa jechuudha anama fakkeenyaaf taqaaqamuu hin dandeenye yeroo amma kana keessatti jechuudha kanas ta'a jedhee yaade to'ii hin beeku jechuudha gamanuma warroonni kun maal dhadhattanii daanteelidha jechuudha soofaa irraa baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf warroonni hojjisiifachuus barbaadan ta'ee bitachuu barbaadan jechuudha gatiin isaatillee baay'ee salphaadha sirreechuu fi shaanxatti naquufidha kananii asitti naqee jechuudha firii hedduudha gamanumaanii jechuudha maaliif eenyumaaf iyyuu gatii hin deemu waan ta'eef iyyuu jechuudha innaa maal jechuu barbaadetanii walumaa galatti achi gaafa jirru dhiirota sin amannaa ganzaba keenyas gaafa itti erginu seeraan hojiirra nu ooluu isaat argina malee kan cinaatti abaakkanaa deemu kan cinaatti bahaa deemu wanti nu irraa beeknu hin jiru jechuudha ebeluun jaalala dhugaaf naaf qaba iddoo guddaa naaf qaba jennee yaada nutu yaada malee warroonni dhiiraa hanga nuti jireenya keenyaaf bootaa qabnu san isaan bootaa hin qabanii jechuudha osuman waliin jiraatanu namoota biroo waliin jireenya eegalanii jechuudha nuti yeroo baay'ee qalbiin dubartii akka harmashii jigaadha jedhani nuti nama hin amanna garuu isaan immoo osuman waliin jiraatanu bakka kudhan deemanii jechuudha yaw yeroodhaaf dhokachuu danda'a wantichi suni beekamuu dhabuu danda'a yeroodhaan booda garuu dhugaan hin baatii jechuudha anamma silkiin kunis tarinarraa fudhatamuu danda'a hin beekamu maaliif jennaan waan tokko miidiyaa irratti waan hin baasufu silkiin kun illee narraa fudhatamuu danda'a kanaan illee deebuu dhabuu danda'a yaa ta'uuti immoo warroonni yuutuubii hojjetan ni beekta waan ta'eef iimeelii bilbila namaa irratti dabarfadhee akkasitti viidiyoo hojjechuu hin danda'a darbee jechuudha hin beekamu yommuu haalli naaf mijataas ta'e wanta jiru namoonni birootis irraa barata waan ta'eef dubbachuun kiyya hin oolu waan ta'eef iyyuu jechuudha silkiin kun akkanarraa fudhatamus nan beeka fudhatamus danda'a garuu yoo narraa fudhatamuu baate ittiin kan fufu ta'a yoo narraa mootu kan fudhatamus ta'e iimeelii bilbila biraat irratti dabarfadhee hangan haala tokko sirreeffadhutti tarii baduus danda'a hin beekamu biyya keessatti baay'ee xiqqoo neetworkiin bakka tokkotti rakkisa waan ta'eef iimeeliiwwan garagaraa sirreessuudhaaf xiqqoo namatti ulfaata maaliif amma yoon ani miidiyaa irratti baasee maqaan isaatis ni bada maqaan kootis ni bada jedhee waan yaaduuf viidiyoo kanas immoo namoonni gaafa argan yaada garagaraa naan jedhan jechuu waan danda'uuf iyyuu bilbilli narraa fudhatamuu danda'a ammayyuu muddamaatiidha kana waraabaa jiru jechuudha ani ergan as galee hin baree yeroo dura jiru homaa wanti dhagahu sun jiru namoonni wareen asitti fidanis hin jiru namarraas wanti dhagahu hin jiru namaanis war argeetu wanti narraa hubadhu hin jiru kanan oolu mana kiyya qofa keessa oole jechuudha yeroo itti tayya ture san keessatti hangan itti tayya turetti mana keessa isin bahu bakkeen akkas fagaadhee deemus hin jiru akka tasaa yoon bahee
fira bira yoon deeme malee bakkeen ani deeme akkas waan garaagaraa dhagahu hin jiru jechuudha. Garuu erga nas galee mootu wantoonni ani dhagahaa jiru humna kootii ol natti ta'e jechuudha. Kanaafuu amma bakkan jiru kana taa'ee yookiin isaan wal bira ta'ee wanta jiru aaraa dhaggeeffachuurra alaalarra taa'ee wanta jiru ilaaluu na wayyee waan yaaduuf jechuudha. Sammuu kee tasgabbeessuu waan qabuuf jechuudha. Kanumaafidha sababni inni mana gatii deemuu fi garuu warroon immoo nama amantanii gaafa namni achi teessanii inni bar nama akkasiiti jedhan lakkii jennee gaafa morminu namni sababa malee waan tokko nuun hin jedhu jechuudha. Ani yeroo isaanii nan amana malee garuu gaafa namni waan aan jedhe takkallee dhagahu jechuudha. Wanta akkana jedhee yoo netti muyyuu inni lakkii miti namni gargar nu baasuuf waan akkasii nuun jedhee sobaa waan akkasii akkas jedhee garaa na guutaa ture waan ta'eef dhugaadha jedheen amanee jechuudha. Garuu amma osoo ji'a hin guutin wanti hin dhagahee humna kootii oliidha jechuudha. Humna kootii oliidha. Qabeenyaan ani itti biyya ormaatitti dadhabeetii dhufe biyaansi anis yoon achitti hojjedhu innis asitti hojjechaa ture. Garuu mootu daa'imta abbaa feetee dhuftee akka itti jiraachuttus hin barbaadu. Sababbiin isaa ishiin biyya keessa teessee jireenya ishee jiraachaa turte. Ani mootu biyya ormaatitti deemee gubadhee waa hedduu makaraa hedduu siqaayii hedduu dabarsee dhufe har'a eenyummaanuyyuu akka qabeenya kanarraa qooddatu hin barbaadu jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkootti isinis osoo taate waanuma gootanidha. Sababbiin isaa namni kamiyyuu itti dadhabee dhufee gaafa sitti qabeenya isaa jalaa qisaasa'u namni kamiyyuu hin aara waan ta'eefiyyuu jechuudha. Baay'ee tokkoon aare baay'ee tokkoon itti dhagahame sa'aatiin itti silaa boqadhee jireenya koo jiraadhu irratti mootu wantoota akkanaa dhagahuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Yeroon achi jiruyyuu edaa waanan oduu garaagaraa hin dhageenyefanii akkan jedhu na taasise. Yaa dirqama ta'ee mootu dingata mana san keessaa baasisni baanee dhufne as dhufnaan immoo waan biraa inni bee nama akkasiiti nama akkas jiraachaa turedha jedhamee gaafa natti himamu taqaaqaamuun dadhabee jechuudha. Garaan na gubate suba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hedduu takka aare hedduu takka natti dhagahame bakka boos furmaatan qabu waan ta'eef obsuudhaan alatti furmaanni addaan jiru jechuudha. Inni qabatamaan mootu viidiyoo itti aanu irratti maal akka ta'e eenyu akka taate eenyu akka jireenya koo balleessaa ture eenyu biratis qabeenyi koo akka deemaa ture tokkodhaan viidiyoo itti aanu irratti isinii ibsa bal'inaan jechuudha. Maaliif isin irraa of eeddaa waan ta'eef iyyuu